أنا بيرن جرا وأنا من أكل قرتنا ناقل تومين أملك بلا بيكو فولو ولا ما خنافي جلدي أبان رومو بيتو تنا جلدي أبان رومو بيتو إيش والله ما منكم فيا وما ملين ما مين تو كم اللي إللي أتيفا دا إللي ده سلام بدي ما إيفا دا نكرنا إللي ده ميجي جوا سنو قطة كلام لي لينش مالي لينش كيسي نسنا ما بنا مرة دلتي لينش ما أجت شو نقول Argeen guddoon giiftaraa tuni waan saayinlee odoo hin taane waan keeyyalee odoo hin taane. Laal giiftarri dhageeffadha giiftarri ijoolleen as gubbaadha hudduu babbantanii bakka dabbaadha wallaahi isin jala dalilee isin arrabsina ganaa nuti. Maal jechuudha kun akkamitti makiinaa diimtuu takka tadabbaanatii deemtee laata akkamitti darbuu dadhabdan ililli eenyu isinirraa haajaa qaba ililli ta'e salallayyaa keessaa deema amma milik maa miliitti nama kasii jalaa miliitti nama dhabdullee rabbi qabdi maa milik jettaniin isin gargaarsi namaa goota miliki dhee isi baafadhuudha waan isin beeytan afaan banuu as jala yaatanii ish. أنا نبتة كنا كن تجاريدا منيرة إنك نبتة كنا كن واتك كواني ساس يو جودي سنجرو إنك ما تعرف إذا كنت بتدورانو Miiraan sirrii siin jedhu. إيش Sirrii siin jedhu. Bikka biraa iyyaa amma silaa kutaa biraa taate duruu horiyanii waan qaban guuranii fidan bigaalaa irraa bitatanii hattoota kun manni. Bikka fuulatti qaban malee hin beekaa. Gaafa oggilama moo amteera. Oggilama moo amteera. Muduraas hin beektu na himaa muduraas. Marraa lama warri biyyoon tun. Bakka isinitti haa tolu waan dalagaatiin jira na himaa ta'e nya. Waliin jiraa kayya galatoome obboleessa kayya rabbii galatoome leenca kayya. Nuti biyya Ayya qofaltii as jala afaan qaaqaamee bantee. Maa qofaltii bar maa qofaltii tanaan naarsi maa qofaltii. Maddee rakkoon qabu hanqi kunis nama addaan baruun bareedaadha. Waan taateef baruun bareedaadha. Kanaafuu maamee galatoome wallaahi. Oromoon baay'eedhaas jira kataabtaabsi godhee Medina Guus magalchaanis hanqana galchan jee yaanne baay'ee galatumaa hundi keessanuu namni wal keessa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadagaysani. Alaykum salaam. Wal dhaggeeffadha gamaan. Naima teenya hedduu galatoomii kabajamii akka gaariitti waa hunda gaggeessite burjaajoottallee waan hin taane haa galatoomanii uummanni keenyaas garuu har'a waa hedduutu addanaa bahe saniifuu waan amma dubbatanuu fi booda dubbatanii jira ammoo isin ijoolleen teenya waan takkaan isinii dhaama akka waliigalaatitti kutaa namaan tuqinaa akka waliigalaatti giiftaroonni Oromoo bakka dabbaa bira oolaa dhugaadha san beekamaadha garuu har'aan tana leenca darbuu dadhabanii osoo hin taane tapha tokko irratti tapha beellaman ta'in irratti leenci sadii bakkatti buusu argaa jirra haa ta'u siitu ballamni kee uummata kana biran gehinii jennee uummata qofannamoo osuma dhageenii kee ergaan sheeriin tun hundi bira geesse wanni hundi bira geesse rafanii waan joos ifna gaafachiisa ani baqataa waa takka godhuu hin dandeenye ani baqataa waa takka godhuu hin dandeenye waan hin danda'uun godhe waan hin daaraa keessa gangaladhee shunkurtaa nyaadhee basalli na nyaachisanii janna qabaniin fidee sii kanne waan hin danda'urraayi kanaafuu dhiifamaan as naa godha silaa qabaadhe silaa leencoota sana yaadu ture natti dhaga'ame Naadura gabbaa qoy. Dhagaa leenca qofaa miti iskoora qofaa miti wanni numoo ani hin jarree jara machaa'e giftaroota qofa gassite kan waliin qabaniiti har'aan tana waan silaa Oromoon ammaan dura taraa 3-4 irra numooti Inna buusii gal jira qoon qabu. waan jawutti Ibroo galatoome. Hundi keessanuu galatooma warri qofaltanis hundi keessanuu galatooma. Ibroo na buusii. kanaafuu Ayyeen hin ba'a. kutaa namaan tuqinaa giftaroota akka waliigalaatitti komii komadha ammoo kutaa namaa tokko hin tuqinaa wanni isinii dhaamu akka obboleettii kiyyaatitti warra jirtan akka obboleeyyan kiyyaatti kutaa kamittuun bu'ina ammoo giftaroota eenyutti ni beeytanii eenyu dhubbee eenyu diyoon isin godhee kutaa ni beeytanii kutaan tuqinaa saniifuu anan gasmaan jeesin jalaa bu'aa kun amma rifeensa kiyya moggaa takkitti cirachuu eegale takka eega dubbiin achi dabarte booda duraan moggaa takka dallaa godheetiin taa'u jira kun seenaadha bakka tiyya oomanii galchii an jalaa kanaan taa'ee sin dhaggeeffadha mirkaan obboleettii tiyya tapha biraa bareedaa ballama sii qabnee si taphachiifna kun taphaa miti. Ganaan taphachiisan boo Oromoo irraa gana waa eeggattee taphachiisanii haati Oromoo hin jeeni waan tokko jira laal waan tokko jira namni akka
ummata xiiqiin beekne xiiqii ummansan xiiqiin bakan isaaniiti michiyyoo tunarraa afaan Somaalee yoo beektan akka itti dhageessanii waan jettanii yaadattaa jetteen ati waan jette san yaadattaa jetteen nama laal jetteen arraan tana Oromoo fi Somaalee taphate malee naaf yatii miidhatteen akkatti si gaddeebise gartee jetteen dhageessanii ma ni beektanii afaan Oromoo Oromoodhaan akkasi gaddeebise jetteen si miti Oromoo fi Somaalee wajji taphate jetteen. Gisee sana qabsaatanii. Funyaaniin dubbatti michiyoon funyaaniin dubbatti waan ta'eef. Akkasi funyaanitti ol dhaabdi jechuudha. Maal jechuudha isin? Wamaanaa jama sadhabe. Oromoo taanee wal cinaa dhaabbachuu keenya kana nama gaddisiisa. Isaan wal bira nama afur wal bira dhaabbatee isaan Oromoo akka Somaaliitti wal bira hin dhufne akka gosoottis wal bira hin dhufne nama afur ka gartee Oromoo jibbaa hoggumee qamo'anii aara qabutu isii cidhaa jira warra sunii kenneef leenci akkasii kenneef malee namni bira akka kennuuf hin jiru. Suniifuu nuti warra keenya ka haddaa waas jiran dhufne. Kooka addaa jira bileessa fayyadu uummanni wanti qabu. Yeroo karaa sabaa yeroo taate akka ajaa'ibatti nu qaanyesine heddumminni waa takka bu'aan qabu jettee bare dhugaa isiiti. Kanaaf kana kartoona taane. Hayya fixattanii takka dubbannee buna na'imaati nama biraatiif carraa kan ta'a awwal shay anas jala taa'u osoo barreessu qubni xiyya kun amma hin jiru. Tas gabbaayii jechaan ture. Ala kulli haal haadha gee garuu dhaadannaa micoon dhumarra si dhaadachiisantu na dhagahameen akka muniiraan ammaan dhaadachiisanii arkitee jette hin dhaadatte akka ishee gartee dhaadattee buute bara. Digalee Somaaleen awwal marraadha mohattee kanallee waan isii mohattee illee hin beeknamti. Arra osoo namni taphate kuni nama bakka biraa ta'ee akkanaa miti. Giftaroonni tokko eessi jiramee warri dabbaa beeraa eegaadhaa nadhoo gartee meeqa baasetti asirra fiddee gurgurtu warroonni leenceetti darbaa turan arreessa turan geemiidha bara Oromoo fi Somaaleedha kan waliin taphatame. Kanaafuu of bara ijoolleen teenya warri deemtanii bakkuma agartanitti leenca bakkuma agartanitti waa hunda facaasaa yaatan. Bahabiiftuu of bara anan kanaan isin ni jaati na'imaati haadha ishee basiit ati nama dalagatee bulu tokko garuu Hotu na wajjin taphadhu jennaan deemtee waliin taphatte saba kee abdatteeti warroonni giftii kan itaniif akkasuma warri taaptaap gootaniif galatoomaa maagasartu warri akka keenyaa kun immoo warra bituu hin dandahini dubbachuuf akkasii dhiifama siin jenna galatoomaa warri. Hinaarri. Ittiin geemiidha. Akkasumas mootii takkaadhaa kanumaa tooraan kana gammadee galata taa'ee malameen matola dhugaan jirtu. Akka tokko qaban dinate eegiin taphannee itti gaanis bituu dandeenya ni taphadha jeetiin dhufee ta'ee jiru osoo jiru moobeetiin jira waan takka rakkoon hin jiru anammoo ni liqime naamneeshina wanti ni liqimu takka hin jirtu isinii galee maaliif yoo ta'e geemiidha akkasitti beekuu qabdan isinii galee adamma namni kuma lamaa fuutee isaanii waan guddaa. Miliquu wanni fideen jiru kun geemiidha basiidha garuu xiqqashoo wanni ana dhagahameen dhuma sana agarteemi dhumarratti micoon waan naan jette hin yaadatta itti akkasii dhaadatte santu xiqqashoo na dhagahame maaleekii abshirii si waliin jira kuni tapha yeroo dabarsuu fi namoota biraatiif carraa kanneen nama biraa ol galche abshiriin siin jaama. Anillee dubbadheetiniin bu'aa uummata kiyyaa homaa miti kuni geemiidha habiibti. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf wallaahi keessattuu ijoolleen naannoo keessanii ijoolleen Harargee akka dhuunfaatitti isinin mufadheera. Dhugaa isiniin jedha wallaahi baasin. Namni beektaa namni hundi mana qaba mana keessatti ammoo gola qaba. Namni kutaa ofii maalumaa ol intala Harargee jedhamti. Maalumaa ol bira dhaabachuu qabdani. Akka tiiktookii kanaatitti uummatuma Harargeeti ka tiiktookii kanayyuu miila takkaan dhaabe. Isin bira taree nuyyuu ka galateeffataa jirru uummata Harargee jenna. Wanni TikTokii makana yu TikTokii fakkeessii namaaf ashittiiti ya namaaf guutuu ooluu fedhan malee ifi waliin kan ifi waliin godhan ifi waliin godhuu ni dhaabbatan. Haamotu iyyuu osoo hin ta'in haamotuun bar qabxii guddaadha moo'insi qabxii guddaadha miti kun immoo tapha iyyuu hin fakkaatu tapha bar noormaalii geemii namni walitti ergatee tapha tokko irratti oolmaa namni kamiyyuu taphatu wayiiti malee kun tapha beellama wayiiti namni 4,000 as jala jiru kuni coins dhibba shanshaniinuu bar haga tokko ossiisuu qabdan ture. Leenci hafeetu waanuma xixiqqoonu namni hagana baay'atu kun wallahi it is very big shameidha kuni waan nama saalfachiisu tokko. Innaa akkasiiti maalumaa walitti ol jabeessaa please isinii ol namni isinii yaadu hin jiru. Namni isinii ol isinitti aanu hin jiru. Gaafa uftaatan nama ta'uuf gaafa uftaatan ufiif taatan kutaa biraatiif deemtan sila ta'eera. Please akkasii wal jajjabeessaa.
Akkasiitii kanuma sunidhaa waan akkasii ashitti hedduu takkanatti no Wanti beeku laal qabdanii ani gaafaan dura geemee kana qaban bishaan yaanee kun waan hin jeetu ture. Har'a fakkeenyaaf osoo giiftarri namni biraa